dogoggora ilmi namaa tokko hojjetu gonkuma gadi hin baafnu jenneeti miidiyaa irratti bukoon isaanii jedhee isin qabachiisee isin biskise jechuudha. Isinii galee jara keenya isaan gara fa'i beektu innee yaadna. Isaan kana qaamni harkaa eenyuun akka ta'an jechuudha. Intala gabra maaloo isinitti mul'ataa jira gabreessi. Intala gabreessi jechuudha. Tigreetu Oromoo fakkaattee diqaalli Tigree abbaan mirqaana keessa galee jechuudha mana dhugaatiitti dhalche hanga namaan beektu waa'ee namaarraa dubbatti jechuudha wasakki. Isinii galaa jira keenya Oromoo hanga yoom hantuunnis sareenis harreenis waraabessis bulguunis si keessa makatee si keessatti dhokatee ka'ee gogaa Oromooti jedhee muka sitti cabsaa jiraata yaa Oromoo dammaqi please wake up. Inni gad ba'ee Oromoodhaaf hin qabsaa Oromoodhaaf hin dubbadha waa'ee Oromoon na dhukkubsa jedhee dubbatu hayawaanni jechuu beete daggalli tuufoo jedhama naannoo keenyatti kan callisee naannoo maratee taa'u jechuudha. Isinii galee eenyuun akka ta'e jedhe let me rotate this camera. Okay, flip camera. Okay. Ilala. Mul'atu mamme. Ilala commenti scroll godhaati. Geetaan mul'atu. Alima Asaffaa Gabrayes yookaan Roozii sin jettanu jechuudha. Roozii keessan sabboontuu keessan viidiyoo immoo gadi isinii guurra jechuudha. Gadi isinii guurra jechuudha. Intala Gabrayes Tigreedhaa yeroo namni isiniin jedhu hammeenya namaatiif jibbaa namaatiif maaloo namaatiif jettu isinii galee Oromoon diqaala kanaan qabu isinii galee wallahi Oromoo yoo hanga miira keessa galtirreen tasgabboofti beettee diqaalli jechuu beettee qaama ofii gurgurachuudhaan barandaarratti kuftee barandaarra jiraattu isinii galee saree kormaa farree kormaa wajjin gangalatu waan feete jettee nama dubbattu Oromoodhaaf dubbataarti Oromoodhaaf hojjetaatti jaalmarroo abaa'oo jetti Oromoon jala deemtee ette baddee jetti. Inuma eenyu bakka ishee buufate intala isaa. Oromoo. Nu nama bakka. Wallahi summa wallahi. Nama callisaa fi eenyu godhe. ila nama callisaa fi saree callisaa sodaadhu waan tokkoon sitti hima. Nama callisaa fi bishaan callisaa. Bishaan callisee ciisu jechuudha sosochoone jechuudha sodaadhu bareechiti. Namni yeroo obsee dhaggeeffatu wallaalaadha yookaan sodaataadha yookaan ammoo nama beetee dudduuba deebi'aa weeti jettanii fudhattu yoo ta'e mataan keessaniin hojjetu jechuudha jara keenya. Sharrii hojjechuu wallaalleetiin miti eenyu caalatti sharrii hojjechuu beekna nama rabsuu wallaalleetiin miti eenyu caalatti soqolee nama rabsuu dandeenya. Isinii galee wallaalaadhaaf wanti salphaan arraba waan ta'eef nuti ammoo xiqqaattus beekumsa xiqqoos taatu hin qabna jennee waan ofitti amannuuf waan kaayyoo qabnuuf naman tuqnu naman arrabsinu jara keenya. Obboleessa keenya kana Nasrii jechuudha irra miira keessa galee baay'ee tokko dubbachaa ture hedduun keessan argaa turtan. Tarii isin Nasrii aanolee miidiyaa irratti beekuu dandeessu. Ani garuu akka obboleessa garaa haadha tokkootii ba'eetti jechuudha. Bakka inni dogoggoretti isatti himaa. Bakka nan dogoggoretti natti himaa. Biyya namaa kanaan gan jiraadhaan golbarretti nama seenaa baay'ee wajjin hin qabudha jechuudha. Rakkoo Oromoo kanallee rakkoo dhuunfaa keenyaatiif miti. Isinii galee rakkoo Oromoo kana teenyee halkan jechuudha osoo jaartiin isaa kunoo hawwiin jechuudha. Hawwiin baalageen arrabsitu kun jechuudha. Wallahi summa wallahi isa nuti goggognee jechuudha laayibiin rakkana taa'anyaa Oromoo irraa waan nuu kenni jennu jechuudha. Wallagga siin jettee wallaggaa fadda quuqamtee dubbattu kana gaafa kaabaa kibbaa jechuudha diinni tammaattee ummanni koo bakkee keessa ba'ee rafu bakkee keessa ba'ee bakka ciisu dhabu. Biyya namaa keessatti lalkan guutuu laayibiirra kana goggognee obboleewwan keenya kaawwa waliin jechuudha. Hawaasa keenya kadhachaa turre jechuudha maallaqatti erguudhaaf. Wallaahi summa wallaahi.
nama waa'ee gandummaa keetii irra dantaa qabu miti. Waa'ee gandummaa keetii nama hafarsu miti. Kutaa isaa akkuma ilma Oromoo kamiitu jaallachoo ta'e dhalatti Oromoo kutaadhaan nama adda baasu miti. Qaamaan hin wajjin beeka waan ta'eef isinii galee. Ani ilma namaa tokko irra nama maalummaa isaan beekne tokko callisee irraan dubbadhu. Because akkin ani miidiyaa irratti beekuuf akkin ani dhuunfaatti inni ta'u garagara ta'a waan ta'eef jechuudha. Maalummaa nama kanaa jabeessee waan hin beekuuf jechuudha. Isinii galee. Tuuffadhaa dhiisaa warri jettan usaa koomentii kana miyuutii godhi modereetar yookaan callisaa koomentii sirna qabu barreessaa. Isinii galee. Namni hin obsa jara keenya. Kan dhuunfaas akka barbaadan nasirra dhukkee kaasaa. Ani yeroo meeqa siyaasaan maaliin na arrabsaa oolu nam tokkoof deebii laadhu. Nan dhaggeeffadha callisee wanti na gochuu danda'u hin jiru kaa. Madda baree na godhata. Madda mukuu na godhata beettee. Madda foolowara ittiin sassaabbachuu na godhata. Isinii galaa jira miti. Ofirraa deebisuu wallaaleetiin miti. Qaamaan wal bira hin jirru kaa nama saniin. Nama qaamaan si bira hin jirre tokko boolla keessa nama taa'e hantuuta keessa suuqa keessa taa'ee nama waa'ee kiyya dubbatu. Arrabaan akka isaa gad ba'ee dubbachuuf hin arrabsu ani haati kee akkana taatu abbaan kee akkana taatu hin jedhu ani. Akkamittiin jedha? Haadha koo baay'een jaalladha kaa. Abbaa koo baay'een jaalladha. Obboleettii koo baay'een jaalladha. Akkamittiin akka jedhee arrabsaan? Si galee kallattiin isa ta'u kallattiin naqa qaba wantichi jedheen dhiisee faanaa deebi'a. Namni kun jechuudha sadarkaan isa arrabsuu hafee darbee isinii galee haadha warraa isaa ilmoo inni daa'ima of jalatti qabu yeroo arrabsitu namni kun osoo finyoo ofitti kaa'ee jedhee badii qaba jetteetti murteessuu hin dandeessu. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Sadarkaa xumuraati jechuudhaan kun. Isarra darbitee yeroo jaartii jalatti arrabsitu, jaartii jalatti tuffattu, ilmoo jalatti arrabsitu akkamitti si obsuu danda'a? Kana ammoo furmaanni namoonni baalagoota jechuudha beettee kaayyoo dhabeewwan ijoollee jechuudha beettee haati qunxuuxxeen guddifne barandaatti jechuudha beettee abbaan osoo farsoo dhugu machaa'ee miira keessa galee barandaa keessa sharmuutni jechuudha dhiifama naa godhaate jechaan fayyadamu kanaaf sharmuutni suuraa ijoollee kanaa baagiraawundiidhaan kaasanaaf obsaa suuraa nama baagiraawundii kaayee jecha babbadaan dubbadhu. It's not my profession. Isinii galee dhaggeeffadhaa. Sharmuutni haati barandaatti teesse. Ofiillee gaafa guddatu baranduma dhaabata. Because haadha jalaa barate kaa. Lafa laalii mana jaarii haadha laalii intala fuudhii jedha Oromoon. Sii galee obboleessoo. Haati barandaatti jechuudha kunoo akka amma qiyyiqii intala roozii jettanuun kana jechuudha. Kan kiyyaa mataa naannessitee jechuudha beeytee biyya Dubaayii kana keessatti kiyyaa mataa gadhiisiftee mucaa miskiina fayyaalessa. Sababa siitii jedhee sanan dhaqee yeroo tokko ijoollee zinaa hojjetu walitti araarsitaa jennaan Oromoon kun natti iyyaa turte bara. Wallaahi summa wallaahi. Kiyyaa baay'ee waan hin jaalladhuudhaaf jechuudha siin beeku ani eessa kataatee jettee iyyuu summa wallaahi. Walitti araarsi jedhanii akka carraa ta'e nasrii dhumti har'a kunoo isiin baatee arrabsitu jaartii isaa jalatti arrabsitu kun jechuudha. Isinii galee? Inni akka carraa ta'e hawwiin deessee jennaan hospitaala ture nasrii aanolee. Ana balbala natti dhaqii walitti araarsi diyaaspooraan kun asii bilbilee ijoolleen tiktookii irratti wal fixee dhaqii walitti araarsi. Hawwaan namaa keessa galuun barbaadu na dhiisaa. Asii irratti bilbilu dhaqii walitti araarsi akkas akkas. An dubbii namaa keessa galuun barbaadu. Xumura irratti dhufanii balbala kiyya. Bakka nan jiraadhu bar Dubaayitti. Balbala rurrukutanii ijoolleen makaraa buuftee tiktookiin miila tokkoon dhaabatee dhaqii walitti dhaqaa jaarsa wajjin walitti dhowwaa. Waan godhu wallaaleen dhaqee jedhe. Abboo yeroo dhaqnee achi qaqqabnu bakka jaarsummaa kana jechuudha. Wallaahi summa wallaahi. Ani intala ilmoo namaan se'aa jiraa bar. Wallaahi kiyyaa kiyyumaa jabal. Namoonni baay'een keessa yeroo asirratti argitanuuni namuma salphaa'uu isinitti fakkaachuu danda'a. Dhugaa rabbiin isiniin jedha mucaan sun nama baay'ee obsa qabuudha kiyyaan. Kiyyaa kiyyumaa jabal baay'ee nama obsa qabuudha. Yeroo asirra dhufee akkuma durii ta'ee sobee akkas jejjedha malee jechuudha isinii galee nama baay'ee obsa qabuudha. Mucaa sana jechuudha dhiirumtee ati jette guyyaa tokko wajjin ooltu hin ajjeefta. Waan isin godhattu jechuudha isinii galee. Amala isii asuu argitanii jechuudha. Nu kabajaan jaarsummaadha jennee isatti teenyu. Yoo garii olu taalti yoo gariin isa rukuta jetti ilma dhiiraa dhalaan nadhoon. Haala ceebi wallaahi. Hin kadhanna gosa meeqa namoonni meen guddoon osoo mana keessa jiru. Akka sanatti dubbii sana akkuma taane iyyuu taanee jechuudha gabaabsinee suuta jennee miirumti miidiyaa irra jiru kun atas gabbaa'u jennee kooppi linkii taatabiin isin appiliis obboleewwan. Please tap godha hundumti keessanuu rabbii fedhaati. Maaliifi akkuma sila laayivii nasrii rawaasee jedhe laayivii irra nama baay'isuu danda'a waan ta'eef quba keessaniin tap taabiin dhaabinaa please. Dhaggeeffadha Oromoo.
akkasitti jechuudha dubbii sana tasgabbeessinee yeroo mana gallu miidiyaa irratti immoo Oromoon fayyaalessi sila dhaqaati araarsaan nuun jedhu deebi'ee maal nuun jedha ati nama guddaadha osoo siin jennu ijoollee sinaa walitti hojjettu wallaahi rabbi halkan kana naan bariisisin kiyyaaniif isin gaafas wal biran bulle walitti araarsinee taaksiin ammana galeen deeme kiyyaan arraba kooti rabbii halkaniif dukkana kana uume beeka obboleessa koo kiyyaa sanatu beeka wajjiniin hin bulle ummanni miidiyaa irratti garuu ijoollee sinaa hojjettu walitti gadhiisee mana galee deeme naan jedhanii anaan arrabsu ofii garuu barinni akka jedhu yoo kana dhalaa wajjin miila wal keessa galche kan dheetaa ishii shaatuuta namni keenya miidiyaa irratti wanti inni kuteessitti darbatu daangaan qabu isinii galee ijoollee abdii murtee jechuudha beettee kashlabbee qaama ofii gurgurataa barandaa Sudaaniin hin hafu Bangaaliin hin hafu Paakistaaniin hin hafu ila Naayijeeriyaan hin hafu Koongoon hin hafu Sirilaankaan hin hafu akka beetee kun xawaafii wayii dhaqee xawwafu dhaqee irra qubatee deebi'u kuni hamilee akkamiitiin baatee ilma dhiiraa arrabsiti yaa jamaacatal khayr haw hay akkamitti humna maaliitiin isinii galee seenaa kee kaleessaatiin akkamitti waa'ee tokko dubbachuu danda'a namni ilaaharraallee waan akkasiirra jiru abdii kan murate kan osoo dhuguma namni kun balleesseera jettee fira aaliitti nima osoo jette gosa isaa tokko sitti himuu hin dandeenye kunoo akka argaa jirtan Tigreen jechuudha waddacaddeen jechuudha sii galee an Oromoodha limmuu keessatti hin dhaladhe jettee jechuudha wasakni qabsaaha jaalmarroo wajjiniin jechuudha jaalmarroodha wallaggaadha nuti wallagga miti ana fa'iin gaafa garii wallagga arrabsanaan jetti ijoolleen qaamaan na beekan na beeku ijoollee wallaggaa qofa osoo hin ta'in dhalattoota Oromoo kutaa biraa nama akkamii akkan ta'e jabeessanii na beektu sinii galee Oromoo kutaa kamiitiifuu jaalalaaf kabaja kan qabu ganda kamiifuu kabajaaf jaalala kan qabu wallagga caala waan isiin goote daran jechuudha sinii galee jechaan osoo hin taane gochaan nama agarsiisaa turedha malee gosa ka mutlaqa jechuudha beettee qoshaasha beettee akka sadarkaa sanitti gabbuunee waa goonu miti anammoo wanti jechuu barbaadu waan dubbatamuu qabu obboleewwan keenya baay'een guyyaas dubbataa oolanii jiru obboleewwan keenya dhalattoonni kutaa wallaggaa wanti jechuu barbaadu obboleewwan siyaasni siyaasa kan siyaasa akkuma siyaasaatti dhiibna anaafis hin dhiisaati warra sadarkaa gurguddaattu biyyattii hoogganuuf qabsoo saba sanaarraan godhu adeemsisuu fi akkaataan bitaan mirgisii harka wal konfiyuush gootee mogga taa'ee wal ilaalaa jira hayyuun Oromoo beekaan Oromoo inni siyaasa kanaan barnootaan eebbifamee sadarkaa gurguddaarra jiruyyuu akka wallaalee afaan qabatee cal'isee ilaalaa jira sinii galee. Uummata kosii miidiyaarraa eenyu bakka buufatee wallaggaa? Eenyu bakka isaan buufate? Kaayyoo kan hin qabne bar shaqaalaa yeroo namni dheerabseeru shaqaalaa jechuun bar oguma guddaadha bar maallaqa namaa deemtee fudhachuu dhiiftee ila hatuu dhiiftee dafqa kee akkana xuruurfattee jechuudha osoo hirribni sitti bareedu hirriba kee ganamaan ka isiin jettee madaamiin si hojjechiiftee maallaqa argatte sana obboleessa kee obboleettii kee haadha kee abbaa kee gargaaraa haaf obboleettii obboleessa iyyuu hin qabaanne ofii keetii maallaqa sana walitti qabataa taa'uu jechuun mana fincaalee dhixxisiin jedhu miti wallaahi summa wallaahi isii barandaa irratti shittoona sannasatee jechuudha miila ol qabee jechuudha sareeniif harreen itti fincaa'aa oolurra na dhaggeeffataa ta'u obboleetti sareeniif harree kormaan itti fincaa'aa oolurra si isii jechuudha uffata yuunifoormii mana madaamii hojjettee kushiinaa sana laali shinti beetii sana jechuudha akkas dhiqaa makwaa gochaa sii galee situ jechuudha tokkoffaa wallaahi inti asal sii galee obboleettii kiyya inti asal summa wallaahi qoshaashni wasaqni yeroo miidiyaa kana jechuun bar waan baalagee bar baagiraawundii kee namni beeku hin jiru miidiyaa kanarra yeroo dhuftee dubbattu namni hunduu akkuma namaatti si lakkaa asii galee qoshaasha dudduuba sii jiru nam tokko eenyummaa isaa adda baafachuu yoo barbaadan dudduuba isaa qoradhaa hiriyyaa isaa nama waliin oolu bakka inni oolu qoradhu gaafa san waa'ee isaa dubbadhu malee miidiyaa irratti dhufee goota jedha miidiyaa irratti dhufee nama Oromoof qabsaa'u jedha miidiyaa irratti dhufee nama ganda wayii jaallatu jedha haadha kadhaabii wa khazaabiyyuun almutlaqiyuun isinii galee kuni